Akkam naaf jirtu nagaa keessanii maatii miidiyaalee barnootaa nagaan isiniif baay'atu kun tuutoriyaalii koorsii sooshaal antiroopoolojii irratti isiniif kennamaa jirudha. Tuutoriyaalii keenya chaaptar 6 paartii lammaffaa irra kan jirru. Chaaptar 6 paartii kanaatiin kan hojii ilaallu waa'ee intra-ethnic conflict resolution institutions jaarmiyaalee yookaan jaarmiyaalee intra-ethnic conflict yookaan hawaasa tokko saba tokko gidduutti walitti bu'iinsi yoo uumame jaarmiyaalee walitti bu'iinsa san hiikan laallaa jechuudha. Indijiiniyes warra ta'an jechuudha. Isaanii kan laallu tuutoriyaalii faanaan obboleessa keessan wayyaal baraticha Yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law irra ammaatti afaana ta'an isiniin jedha. Laayikii godhaatii eegalaa biliis. Well, conflict and dispute exist in every society and the community. Egaa kun seera uumamaati homaa gochuun hin danda'amu. Konfliktii yookaan disputiin jiraachuu danda'a. Walitti bu'iinsi ni uumama hawaasa kamuu keessatti. Conflicts may arise between individuals, namoota dhuunfaa gidduutti ka'uu danda'u, between groups, gartuu gidduutti ka'uu danda'u, and the communities within the same ethnic group. Same ethnic group jechuun hawaasuma wal fakkaataa ta'e keessatti jechuudha uumamuu danda'a. Mitire? Yaa gartuuwwan yookaan immoo namoota dhuunfaa yookaan immoo community sana keessatti warra argaman gidduutti uumamu. Intra immoo jennuyyuu self explanatory dha. Namni intra jechuun kanuma wal fakkaataa hawaasuma wal fakkaataa ethnic groupii wal fakkaataa same jechuudha. Inter immoo jennu immoo isa gara dhumaarra ilaalla. Gara boodaarra ilaalla. Paartii ta'anuuni hawaasa adda addaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu danda'a. Fakkeenyaaf uummata Oromoo fi Amaaraa gidduutti, Tigree fi Affaar gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu danda'a. Isa sanaan inter-ethnic jennaan. Isa kanaan immoo intra-ethnic conflict resolution intra-ethnic conflict jennaan jechuudha. The same group gidduutti immoo walitti bu'iinsi uumamu. In some case, conflict may involve group from different ethnic background. Inni kun immoo inter kan jennu boodarra ilaalla. Inter-ethnic conflict dhanni jechuun ethnic background adda addaa warra qaban gidduuttis uumamuu danda'a. Fakkeenyaaf uummata Affaarii fi Tigraay gidduutti yeroo irra deddeebi'ee kan uumamu. Sababii maaliitiin lafa dheedichaatiin daangaa maaliin jechuudha. People across Ethiopian region have indigenous institutions and a mechanism of conflict resolution and peacemaking. Kanaaf uummanni Itoophiyaa indigenous institution qabu jechuudha. Jaarmiyaalee biyya dhalatoo warra ta'an jechuudha. Biyya sanaaf dhalatoo warra ta'an qabu jechuudha. Warra maal furan? Konfliktii warra furan. Warra nagaa kabajan, nagaa eegsisan. Indigenous kan ta'e qabu uummanni baay'een jechuudha. These institutions jaarmiyaaleen kunniin part and parcel of indigenous system of governance jechuudha. Qaama bulchiinsaa dhalatoo biyya kanaati jechuudha. Dhalataa immoo isiniin jedhu kan alaan dhufne indigenous. There are different indigenous institutions of conflict resolution and peacemaking across regions and cultures in Ethiopia. Itoophiyaa keessatti indigenous institution kan ta'an yookaan jaarmiyaaleen dhalatoo ta'an kan konfliktii furan nagaa kan eegsisan jiru jechuudha. Naannoo fi aadaa biyya kanaa keessa Itoophiyaa keessa jechuudha ni jiru. They are known as customary dispute resolution mechanism. Maqaa adda addaatiin waamamu. Maqaa sana keessaa tokko customary dispute resolution mechanism karaa ittiin customary jechuun karaa aadaatiin walitti bu'iinsa furuu. Traditional mechanism of conflict resolution, grassroots justice system, customary justice institution. Maqaa adda addaatiin akkasitti waamna jechuudha. Maqaa kana hundaa waamna. Filannoo irra dhufe tarii hunduu hin ta'a jechuudha. Sinooniimiidha waan ta'eef walii isaaniitiif. Wanta tokko isaan godhutti jira. Baay'ee adda addaa miti biyya jechuun intiraadha kan laalaa jirru. Hawaasa tokko keessa hawaasa same ethnic group keessatti walitti bu'iinsi yoo uumame jaarmiyaalota furanidha miti laalaa jiru. Kanaaf kan fakkeenyaaf kan Oromootii fi kan Geediyoo, kan Gaamoo, kan Amaaraa yookaan Tigree adda adda ta'uu danda'a. Garuu waan tokko isaan godhu wayitii jira jechuudha. Common waan isaan godhu jira jechuudha. Common aspect of indigenous justice institutions. Inni tokkoffaani high involvement of elders at different stage of conflict resolution and the peacemaking process.
elders yookaan maanguddootatu keessatti hirmaata. Iddoo baay'eetti waan kooman isaan godhu waan tokko isaan godhudha kuni. Isteejii yookaan gulantaa kamurratti maanguddoota yeroo baay'ee kan irratti hirmaatu. Maanguddoota irratti hirmaata. Inni lammaffaan preference and respect for elders. Maanguddoonni baay'ee kabajamu. Ammoo kan isaan filamanis preferensiin isaanii maal irratti hundaa'etti quality including experience of dispute resolution. Muuxannoo qaban irratti malee cal jedhanii miti kan filaman maanguddoon. Muuxannoo walitti bu'iinsa furuu irratti qaban ni ilaalama. Preferensiidhaaf yookaan filannoodhaaf jechuudha. Knowledge of customary laws seera beeku waan jedhamus ilaalama. Malee cal jedhanii maanguddoo ta'eef umurii maandulloomeef miti kan filatamu. Seera aadaa ni beeka maanguddoon sun. Piroozijarii ni beeka. Adeemsa ni beeka. Noormii fi baaluu hawaasaa sana ni beeka. Duudhaa fi safuu hawaasaa ni beeka. Impartialitiidha jechuun illoogu gartuu tokkoof illoogu. Respect for rule and the people. Seera ni kabaja, nama ni kabaja. The ability of listening and speaking politely. Naamusaan ni dubbata, ni dhaggeeffata. Honestyidha jechuun ni amanama. Tolerantiidha jechuun obsa ni qaba waan jedha. Kana hundumaa quality akkasiitiin kan filataman jechuudha. Maanguddoonni kuni kunis kooman isaan godha. Tokko isaan taasisa jechuudha. Iddoo baay'eetti akkasittidha kan filataman waan ta'e. Kan biraani indigenous dispute resolution practice focus on restoring social relationships, harmony and a peaceful coexistence. Fokasiin isaanii xiyyeeffannoon isaanii maal irratti? Social relationship deebisuu restore gochuu jechuun deebisuu jechuudha kan bareedu kan jeeqame ture deebisuu iddoo isaatti deebisuu walitti hidhaminsa yookaan harmony deebisuu peaceful coexistence waliin akka jiraatu hawaasni sun waliin akka jiraatu maal gochuun nagaa deebisuudha jechuudha. Xiyyeeffannoon isaanii baay'een kana irratti malee adabbii irratti maal irratti miti akka argitan akka mana murtii ammayyaa. Manni murtii ammayyaa amma si adabaa abbaan alangaa si adabsiisa. Xiyyeeffannoon manneen murtii aadaa garuu nagaa deebisuu, araara buusuu, waliin jiraachuu irratti hojjetu jechuudha. Kanaaf baay'ee kan barbaachisee fi Oromiyaa keessatti amma irratti hojjetamaa kan jiru jechuudha. Indigenous justice system also have difference in terms of hierarchies, procedures and level of complexity. Wanta adda isaan godhu tokko immoo hierarchiidhaan adda adda ta'uu danda'a. Gulantaadhaan jechuudha. Fakkeenyaaf kan Oromoo fi kan warra Gaamoo yommuu ilaaltan gulantaan isaanii adda adda ta'uu danda'a jechuudha. Qaamni tokko yoo fure amma kan Oromoo jalaa kana beeka. Hierarchii bal'aa qaba kan Oromoo gulantaa adda addaa qaba. Kan qaamni jalaa yoo furuu kan akkasitti ol deema jechuudha. Akkasumatti gara oliitti ol deema gulantaa qaba. Adeemsa qaba piroozijarii level of complexity nama baay'ee wal xaxaa kan ta'e jira tokko immoo simplii kan ta'etu jira. Kanaan adda adda jechuudha. Warri kun wanti kun adda adda isaan gochuu danda'a. Fakkeenyaaf in some cultural settings aadaa tokko keessatti conflict resolution mechanisms involve several hierarchy and complicated procedures. Conflict resolution mechanism yookaan karaan ittiin walitti bu'iinsa furamu kun gulantaa baay'ee keessa darbuu danda'a. Complicated procedure adeemsa baay'ee wal xaxaa ta'e keessa darbuu danda'a jechuudha. Kun waan adda isaan godhudha. The composition and the responsibility of council of elders also vary from society to society. Jechuun compositionii yookaan immoo walitti makamiinsi isaanii fi responsibility itti gaafatamummaan isaanii adda adda ta'uu danda'a. Compositions achi fakkeenyaaf Oromoo jaarsummaa keessatti amma gaafa sana garee sana achiis atis jaarsa fidattee dhufuu qabda achiis atis akkasuma gara lamaanii compositioniin isaa akka baalaansii ta'uuf akka hin loogneef firree kalee dhufuu qaba jedhame akkasitti iddootti adda adda ta'uu jechuudha. For example, different type of elders address from different form of dispute in some cultural setting, whereas the same body of elders deal with various type of dispute in other settings. Fakkeenyaaf responsibility dhaan immoo wal qabatee fakkeenyaaf aadaa tokko keessatti disputiin fakkeenyaaf waa'ee walitti bu'iinsi suni waa'ee ikonomii jedhamu ta'e fakkeenyaaf jaarsoliin waa'ee sanaa furan addatti jiru.
waa'ee faamilii irratti keezii yoo ta'e immoo waa'ee sanaas kan furan jaarsoliin kophaatti waan akkasii adda bahee kan jirus jiraachudha iddoo iddootti. Faamilii keezii kan laalu, ikoonomik keezii kan laalu, maalii keezii kan laalu. Iddoo tokko tokkotti immoo hundumaa hin jiru. Jaarsumti wal fakkaataan keezii hunda yeroo laalus immoo jira jechuudha. Kuni egaa waan adda adda godhuudha jechuudha. Customary justice institution include three major components. Egaan customary justice institutions yookaan jaarmiyaaleen haqaa aadaa kuni komponantiiwwan armaan gadii kana sadan qaba. Tokko customary law qaba. Seera aadaa. Council of Elders qaba. Yaa'ii manguddootaa. Customary court or assemblies. Yaa'ii mana murtii qaba jechuudha. Kana sadaniin beekama. Tokko tokko laalla. Customary law akkuma beeknu gaa koorsiin seera keessatti customary law jedhamee kennamu hin jira. Customary law koorsiin jedhamu hin jira. Customary law kan inni ibsu rivasitu body of rules, norms and the set of moral values that serve as wider framework for human conduct and social interaction jechuudha. Body of rule dha, normiidha. Seera ittiin bulmaata normiidha. Set of moral values'idha. Yookaan immoo walitti qabama moral values duudhaalee safuu hawaasa tokkoo kan ta'e akkamitti kan sarbi godhu yookaan akkamitti kan tajaajiludha. Framework for human conduct amala namaa kana kan hogganu social interaction yookaan walitti hidhamiinsa hawaasaa kan framework kan frame godhu seerota akkasiidha jechuudha. Customary law kan jennu seera of Sidaamaa fakkeenyaaf Sidaamni seera jedhaani customary lawdhaan yookaan seera aadaatiin jechuudha. Oromoon akkuma seera aadaa jenna miti deennus seera aadaa jennaa. Dara wagaa jedhu warri Gaamoo immoo dara wagaa jedhuun immoo seera aadaa jenna. Silxeen immoo serra jedhuuni. Pronunciation isaa hunda hoggorallee silxeen dhaggeeffachaa yoo jiraatte dhiifama. Gordannaa seera jedhu warri kiristaana Guraageen immoo gordannaa seera jedhuuni. Kun egaa customary law isuma jennu Ingiliffaan jechuudha. Maqaa adda addaa qaba hawaasatti. In most cases, customary law are available orally. Iddoo baay'eetti afaaniin kan isaan barreeffamanii ta'an. Afaaniin. Kan Oromoo fakkeenyaaf seera makkoobilii fakkeenyaaf oraalii daddarbaa dhufe barreeffamaan illee ergasii teessifame jechuudha. Seera makkoobilii. Council of Elders kan biraan yaa'ii manguddootaa. The second important institution of customary practice, customary justice system jechuudha. Sirna haqummaa aadaa keessatti jaarmiyaa baay'ee barbaachisaa ta'e. Inni kunis Council of Elders yookaan yaa'ii manguddootaa jechuudha. The Council of Elders embraces highly respected and well experienced community members who have detailed knowledge of the customary laws. Isaan kun jaarsolii akkamiidha? Manguddoota baay'ee kabajamoo kan ta'an. Waa'ee beekumsa detail ta'e kan qaban. Maalirratti? Customary law irratti seera aadaa kan beekan. Isaan sanadha Council of Elders yookaan yaa'ii manguddootaa kan jennu. Members of the Elders Council are also known for their personal quality. Personal quality yookaan waan ittiin beekama quality qabu. Quality akkamii? Truthfulness. Dhugummaa, dhugaa dubbachuu. Experience in settling conflict. Muuxannoo walitti bu'iinsa furuu. Quality akkasii kana qabu jechuudha. Elders often serve their community on voluntary basis without any payment. Yeroo baay'ee kaffaltii malee toladha kan isaan tajaajilan hawaasa isaanii jechuudha. Manguddoon. Kuni faayidaa isaanii keessaa tokkodha. Customary lawn, customary institutioniin baasii baay'ee sin gaafatu. Tola tajaajilu jaarsoliin iddoo tokkotti immoo adabbiin illee yoo jiraate ofii isaaniitiif garuu waan afii sirraa nyaatan miti. Amma iddoo tokkotti baay'ee sirraa dhugu. Well, the institution of Council of Elders has different names in various ethnic groups. Ethnic groupii yookaan saba adda addaa keessatti maqaa adda addaa qabu. Fakkeenyaaf Hagar Shimaagallee Amaara keessatti
afaan Amaariffaan haga shimaagilee yommuu jennu jaarsi biyyaa afaan Oromootiin baliiqinnet silxee keessatti immoo hayyicha geediyoo keessatti Somaariin immoo guurtii dara cimaa Gaamoo keessatti dara cimmaa Walaayittaa keessatti piroonaanseshinii isaanii adda adda. Dara cimummaa cimummaa burjii uummata burjii immoo dara cimummaa jedhuuni kun jaarsa biyyaa jechuudha afaan adda addaatiin. Kaastamarii koortiidhaan institushiniin sadaffaan immoo kaastamarii koortii yookaan manneen murtii aadaa jechuudha. Public assemblies that serve two major purposes. Purposii kaayyoon lamaafidha kan isaan hundeeffamanii. Kaayyoon inni tokkoffaa hearing, discussing and settling dispute. Walitti bu'iinsa ni dhagahu jechuun discuss godhu ni mari'atu irratti settle godhu ni furu. Kun purposii isaa tokkodha. Inni lammaffaan immoo revising, adopting and making laws. Seera maal godhu keessa deebanii ilaalu. Amma inni gochuu danda'u jechuudha. Ilaalanii adopt godhu seera baasu ni tumu. Adopt wixinee baasu. Adopt immoo fi wixineessu draft jechuudha. Making law seera tumu jechuudha. Kanaaf hojii kana lamaan hojjetu. Customary court yookaan manneen aadaa jechuudha. Manneen aadaa. Well, manneen murtii aadaa. Manneen murtii aadaa. Garumarraa paartii kanaan kan laallu the three structures of Gaamoo customary justice system ilaallume uummata Gaamoo keessatti baay'ee beekamaa kan ta'e egaa wogaa jechuudha. Waa'ee dara wogaa xiqqoo laalla. Dara wogaa maalidha? Is a comprehensive jaarmiyaadha egaa. Structurii sadi qaba. Caasaa sadiidha kan inni qabu. Customary justice systemidha yookaan immoo sirna haqummaa aadaati jechuudha. Sirna aadaadha. Dara wogaan it is comprehensive body of rules and procedures that govern wide range of issues. Dhimmoota baay'ee kanneen govern kan godhudha jechuudha. Fakkeenyaaf inheritance dhaaltummaa irratti, property ownership, qabeenya horachuu irratti, marriage and divorce, gaa'ela uummachuu fi waliikuu irratti, conflict resolution and the gender division of labor jedhamutti walitti bu'iinsa furuu fi hojii qoodu koorniyaa irratti hundaa'ame. Baay'ee iddoon kennaa miti heerri biyya keenyaa keessumaa faamilii ishuu irratti kastamarii aadaadhaaf jechuudha walitti bu'iinsa akka furaniif maaliif jurisdikshinii ni laata heerri biyya keenyaa. Daree cimaani Gaamoo keessatti maal jechuudha? Daree cimaa kan jennu literally daree cimaa means elder of the land jechuudha. Jaarsa biyyaa jechuudha. Elder of the land of the country dha. Notable and respectfully the elders experience in resolving dispute jechuun baay'ee kabajamoo kan ta'an jaarsolii kabajamoo kan ta'anii fi walitti bu'iinsa furuu keessatti muuxannoo warra qabanidha. Elder serving in dispute resolution are expected to have a sound knowledge of customary law. Jaarsoliin kunniin akkuma kana dura jennu customary law yookaan seera aadaa beekuu qabu. Noormii fi baaluu hawaasa sanaa hawaasa Gaamoo warra beekanidha. Dubbushaan immoo dubbushaa it is customary courtidha. Kun dubbushaa jechuun mana murtii aadaa warra Gaamooti keenya immoo mana murtii aadaa jennaan jire. Mana murtii aadaa. Baay'ee irratti hojjetamaa jira yeroo kana mana murtii aadaa Oromiyaa keessatti. Dubbushaadha Gaamoo keessatti immoo egaa daree dubbushaa the biggest mana murtii aadaa heerarkii qaba jechuudha. Yookaan immoo gulantaa qaba. Inni olaanaan jechuudha dubbushaadha. Daree dubbushaadha. Daree dubbushaadha. Gaamoo community keessatti jechuudha. Daree dubbushaan faankishinii lama hojii lamadha kan inni qabu akkuma kana dura jennedha. Ni dhagahaa ni mari'atu irratti jaarsoliin jechuudha achi keessatti resolving dispute walitti bu'iinsa ni furu. Seerota revise godhu ni tumu jechuudha. Kana waan kana lamaan gurguddaa raawwatu jechuudha daree dubbushaa keessatti. Walumaa galatti paartiin kun kana fakkaata. Paartii taanuni kan laallu waa'ee strengths and limitation of customary justice system ilaallachumaan immoo interethnic conflict resolution institution illee ilaalla jechuudha. Isa kana 6-3 fixuu keenya irraa chapter 6 finna tutorial faana walii barbaadichan ture waan faana turtaniif galatoomaadha. Miidiyaa barnootaa faaraa warri taatan immoo subscribe gochuu akka hin daganne sinan jaalladha. Bye bye.